namoonni baay'een jecha ulfina jedhu hiikasaa sababan beekneef qalaal godhanii fudhatu. Ulfinni ayyaana irra hin caala. Ayyaanni immoo seera irra hin caala. Ayyaanaaf dhugaan immoo Yesuus Kiristoosiin argaman. Haa ta'uyyuu malee ulfinni immoo tooppi irra jira. Ulfina kan caalu hin jiru. Gooftaan Yesuus Kiristoos kanaan dura yeroo dhufe gadoof deebisee dhufe. Ulfina uffatee nu ganaa namaayyuu hin qabudha. Gadoof deebisee dallaa horii keessatti dhalatee gadoof deebisee dhufe. Warra gadoof qabuuf immoo Waaqayyo ayyaana isaa hin kennaa'edha. Ayyaanni kan inni hojjetu warra gadoof qabaniif Waaqayyo ayyaana isaa hin kennaa ol immoo hin qabaa'edha. Ayyaanni lafa dadhabbiitti hojjeta. Wanta gochuu hin dandeenye akkati gootuuf baajeta sii ta'a. Seerri dadhabbii isaa keessatti ajjeesaayedha. Sitti farada. Ayyaanni Waaqayyo immoo dadhabbii kee keessatti humna siif ta'a. Ulfinni Waaqayyo immoo ilaama gooftaa Yesuus deebi'een dhufa. Maaliin deebi'ee dhufa? Bakibru. Yeroo sanatti garuu ulfina Waaqayyo keessa inkirdaadin galu. Itti cufama. Dhukkubni hin galu. Itti cufama. Warra maqaa Waaqayyo waammatuuf garuu balballi ulfinaa hin banama. Namni maqaa gooftaa waammatu hin qaana'u. Namni maqaa gooftaa waammatu hin salphatu. Hundi keenya lafa kana kan jiru maqaa Waaqayyo waammachuuf dhufnee jirra. Dhugumatti badhaasa guddaa qaba maqaa Waaqayyo waammachuun. Jireenya fooniifis jireenya hafuuraafis badhaasi jireenya bara baraas maqaa isaa waammachuu keessa jira. Yeroo maqaa isaa waammannutti hin badhaafamna. Nu badhaasa Waaqayyo. Haleluuyaa. Kanaaf ganama kana akkuma maqaa isaa waammannee jireenya bara baraa badhaafamne biiftuu gadittis wanta nuuf ta'u Waaqayyo hunda keenya hin badhaasa. Mee kanatti ganamantan harka keessan lachuu ol kaasaa. Ganamatti badhaafamtanii baatan siniif haa ta'u. Fayyina badhaafamaa. Wanta ati hojjettee dhufte wanta ati dafqitee argattu beenyaa siif kaffalamuudha. Tola akkasumatti utuun dafqin wanta ati argattu badhaasa. Jireenya bara baraaf hin dafqineeti kan siif daqee Yesuusidha. Akka du'a ooltuuf waan kaffalte hin qabdu kan siif waraaname Yesuusidha. Toluma argattee jechuudha mati. Warqee kennitee hin qabdu, meetii kennitee hin qabdu. Indiu banasa tola siif kenne Waaqayyo. Akkuma kana waan si barbaachisu ganama kana tola siif kennu. Utuu dhaalaan argamate, zariidhaan argamate in argattu turte. Utuu beekumsaan argamate in argattu turte. Utuu qabeenyaan argamate in argattu turteeti. Utuu bifaan argamate in argattu turteeti. Amma garuu ulaagaan barbaachisu ulaagaa kan siif guute Waaqayyoodha. Tola argatteetta maqaa Yesuus. Ulaagaa gana guuti siin hin jenne Waaqayyo. Akkasumatti tola si eebbise. Utuma namoonni naman taatu siin jedhunin Waaqayyo waan gaarii siif godhe. Harka nama sin biraa qabaame. Kan Waaqayyo jedhe siif ta'a jedha. Inni Waaqayyo jedhe siif taa'edha. Maqaa gooftaa Yesuusin namatti qabdee jirtuuf inni Waaqayyo jedhe haa ta'uuf. Haa ta'uuf maqaa Yesuusin. Ilaame namoota baay'ee irraa moofana baarsaa ba'e. Iddoo sittin tolle keessaas baate. Namoonni baay'een nama galataa taatu. Warra galataa sin taasisa Waaqayyo. Mi akkedha Waaqayyo afaan koo galataan guutaa'edha. Jedha dabalaati. Jedha dabalaati. Ameen. Siif hin bari'u kan siin jedhan biiftuu haaraa siif baate arganii afaan qabatan. Amma sirra deebi'een dubbadha. Siif hin bari'u kan siin jedhan biiftuu haaraa siif baate arganii afaan qabatan. Siif hin darbu jedhanii warri sitti mammaakan daddarbatamaa dhufanii harka kee irraa nyaatan. Raalada jandokla bara 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 bara. Siif hin ta'u jedhanii kan sitti mammaakan akka inni siif ta'e arganii jecha dhabanii gada ta'an. Utuma isaan hin ta'u siin jedhanii siif taasisu Waaqayyo. Naman taatu kan siin jedhan maqaa Yesuusin gaara galataa irratti si argan. Dalo mani katora dia gatiin qabdu
gatiin qabdu gatamtee takkoosiidha kan siin jedhan kana booda ati gati jabeessa barbaadanii si dhabu. Barbaadanii si dhabuu siin jedhan gatii nama tokko guddaan taasisanaa jira Waaqayyo. Gatiin kee guddaa ta'a. Miila name mammaaksa diinaan sirraa cabsada Waaqayyo. Oduu mandaraan sirraa cabsada Waaqayyo. Jecha mandaraan sirraa cabsada Waaqayyo. Yerusaalem mana koo galgala dafii kottu Yesuus koo nan gala biyya chinnaaf tola achi keessaa burqaa haaraayaa gurri namaas waan gaarii dhagaa. Irra deebi'aati Yerusaalem mana koo galgala dafii kottu Yesuus koo nan gala biyya chinnaaf tola achi keessaa burqaa haaraayaa gurri namaas waan gaarii dhagaa. Ilame namni biyya tokko deemu waa'ee biyya sanaa dursee barata. Afaan biyya sanaas dursee bara. Fakkeenyaaf amma namni biyya Arabaa dhaqu nyaata Arabni nyaatu asitti shaakalee dhaqa. Jiraminiira dursa shaakalsiisu. Afaan ittiin Arabaa jin xiqqoo maadaamii jinaa isaanii asitti shaakalanii sokku. Akkasiin dursa waan baran qabu. Arabiffaan illee assalaama aleeku jechuu mallee baranii dhaqu jechuudha. Dirii galeera biyya dhattu tokkoof aadaa isaa xiqqooma ishee, laangweejii isaa xiqqooma ishee, buddeen namni sun nyaatu xiqqooma ishee bartee dhatta. Zimmatti mafiiddeen dhattu. Namni Ameerikaa dhaqu afaan Ameerikaatti dubbatamu Ingiliffa waan ta'eef Ingiliffa asitti shaakaluu jalqaba. Amma nuti gara Yerusaalemitti deemaa jirra. Biyya haaraa, Yerusaalem haaraa, lafa haaraa tokkotti deemaa jirra. Haaraadha la moofaa miti, sabeeknu miti. Maalidha haaraa? Lafa haaraa, Yerusaalem haaraa, biyya haaraa tokko dhaqaa jirra. Waa'ee biyyichaan sinitti marra akka wal bartaniif. Achi yeroo geessu keessummaatti hin taatu. Qilleensi isaa maal akka fakkaatu, bishaan isaa maal akka fakkaatuuf, mukni achi jijjiiru maal akka fakkaatu sitti marra. Gaafa achi geessu keessummaa walitti hin taatan. Sittis keessummaa hin ta'u. Akkasiin amma namoonni baay'een ganama kana keessantu nagaa argata. Beekumsa hafuura qulqulluu immoo fudhattanii baatu. Dhugaadha. Yerusaalem haaraa galtee mandaraa qulqulluu tokko galtee bishaan nuddee baata. Ela biyya lafarra teessee samii lafarratti mul'ista. Jiruun namoonni akkasii. Namoonni heaven on earth jedhu faranjoonni yeroo baay'ee samii lafarratti mul'isu. Ammumayyuu fakkeenyaaf bartoota gooftaa Yesuus keessaa namni sadii utuun du'in fooniin utuu jiranii jireenya dhufuuf jedhu, ulfina dhufuuf jedhu ija isaaniin arganiiru. Phexros, Yohannisiif Yaaqoob. Akkamitti gooftaa Yesuus tuutuu dhaabatee dubbatuuti akkas jedhe. Dhuguma isiniin jedha namootas dhaabbatanii jiran kana keessaa utuun du'in du'a foonii jechuudha. Utuun du'in ulfinni Waaqayyoo humnaan dhufe arguuf jiru jedhe. Namoonni muraasni jedhe. Isa boodadha. Guyyaa ja'a booda Yohannis Yaaqoobii Phexrosiin fudhatee gaara tokkotti isaan baasen. Achitti Musee, Eliyaasiif Yesuus bifa addaan itti mul'atanii wajjin haasa'anidha. Guyyaa meeqa booda? Guyyaa ja'a booda. Nan ajaja nama 30 guyyaa ja'a booda waatu dhufa. Guyyaa ja'a booda ulfina addaa tokko argita. Utuun turiin ulfina Waaqayyoo argita. Eebba Waaqarraa argita. In arganedha. Bifa addaan argane Yesuusinis. Heaven on earth. Namni baay'ee amanu ammumayyuu jireenya samii irraa sana lafarratti mul'isuu danda'a. Maaliif? Baraabarri daangaa hin qabu. Baraabarri ka'umsas ga'umsas hin qabu. Zalaalamaawii noo bakka.
eternal no. Barabara taanaan ammumayyuu jalqabuu dandeessa. Ka'umsan qabu ka barabaroo. Yeroon barabara keessa yeroo dhamma kan nuun keessa jiraachaarra yeroon nuuf kenname. Fakkeenyaaf yerooni illakkaam sa'aatiidhaan, daqiiqaadhaan, guyyaan, torbaniin, ji'aan, waggootaan, dikeediidhaan waggaa kudhaniin, miliiniyeemiidhaan waggaa kumaan lakkaa'ama barri. Yeroon illakkaam gizee iqqoxxoraan. Yeroon illakkaam barabarri garuu unaccountable. Lakkaa'amuu hin danda'u. Ija xaafiin tokkum. Barabarri zeeroon qabu miliyeenan qabu. Zeeroon raan jalqabaa hin qabdu. Barabarri ka'umsas hin qabu, ga'umsas hin qabu. Bakka barumaa bara ittuma fufa. Zalaalem no. Siigala jireenya barabaraa amuma jiraachaa irra nuti. Yeroon barabara keessa jira. Utuma yeroo keessa jiru namni barabarri irraa mul'atu jira. Ulfinni Waaqayyoo irraa mul'atu jira. Amuma iyyuu jechuudha. Namoota baay'ee Waaqayyo selectively fudhatee ittiin ulfina isaa mul'isu jiru. Namni sagalarra gaa ulfina kana mul'isuu jalqabdu. Beetu Gaadis Generals namoota ulfina Waaqayyoo dachaadhaan mul'isan. Namoonni ulfina Waaqayyoo dachaadhaan addeessanii biiftuu caalaa lafarratti mul'isanii darban baay'eetu jira. Tajaajilaan tokko boonkeedhama Jarmanii beekuu dandeessu seenaadhaanii biyya tokko tajaajiluudhaaf gaafa inni xiyyaaraan ka'u. Fakkeenyaaf Jarmanii ka'ee Itoophiyaa dhufaa jira yoo ta'e xiyyaara yaabee Jarmaniiti ka'ee gaafa utuunni miilli isaa dachee Itoophiyaa boolee eerpoortii hin qubatin qilleensuma keessa yeroo inni qilleensa Itoophiyaa seenu seexanni faayyuu jalqabdi. Maanni kun ulfina Waaqayyoo addaa uffatee jira. Argitu? Ulfina addaa uffatanii jiru. Kaleessa tokkotu waan itti hime. Kaleessa nan kadhadhan ture. Akkuma silaa mucaa sagaraa qabachuu hin dandeenye maa fayyee jaamaa baname. Meerra inni kaleessa iji kee baname. Amma kun kaleessa nama qabee fidi. Ilaala ija keessaniin. Hin baname iji isaa. Tokko immoo dhaggeeffadhaa gaa waan tokko sitti hima. Jaartii tokko hin ciistii laaddana ture. Gurbaa tokko fidee dhufe. Gaafuma OKTVtti galmoofne fuunee kaanee makiinaa seensisnu eessa nageessaa jirtu wayyoo anoo bareera iddoo sin nageessaa jirtan as hin geenye makiinaa mase meerra gurbicheessa jira. Gaafuma nu makiinaa seensisnu nan baree lafa sin nageessaa jirtan hin baree hin naqon iddoo sanatti makiinaa keessaa iyyuutti kaatee eessa dhufaadha? Anas hin jira. Ulfinni Waaqayyoo narra jiru achi dhaqee makiinaa keessatti hiisiisa. Namni 74 mee dibata addaa tokko dibamtee baataadha Waaqayyo. Humna addaan guutamtee baataa. Raasii harka qeellachuuga. Namoonni akkasii har'a dibamanii ka'uudhaan jedha Waaqayyo. Humna addaan mul'achuu jalqabda. Jedhame humna addaan mul'achuu jalqabaayidha. Makiinaa magaafa seensisan eessa nageessaa jirtu lafa sin nageessaa jirtan haanoo beekeera nan baree lafa sin dhuftee beetti jaartiinas sin dhuftanii beettu ila isaanis dhufanii beekanii dhuftanii beettu hin dhufne jaartiin dhufteetti as hin dhufne garuu akkamitti bareeree manfasichi afuurichi garuu beeka abidda OKTV keessa jiru beeka humna lafa kana jiru beeka humna wangeelaa lafa kana jiru beeka kana booda mandara keessatti biyya kana keessatti beekamtii addaan sii kenna Waaqayyo. Humna addaan siif kenna Waaqayyo. Eenyu moo'ee jiraachuu kan barbaadu maqaa gooftaa Yesuusiin arra dibati kun sirratti haa dhangala'u. Humni dibata kanaa sirratti haa dhangala'u. Adda kee chaappeessi dibameen galaa dhiga jedhi dabaleete. Kanaaf iyyuu wanti guddaan ila ofirratti hin beeknu Waaqayyo baay'eedha. Ofirratti hin beeknu amma namoota abidda ta'an dibeen kaasanaan jira Waaqayyo. Kanaaf waa'ee biyya dhaqnu beekuun nurra jira. Waa'ee iddoo dhaqnu beekuun nurra jira. Ilaa akka sireen mandaraa Waaqayyoo jedhee lallaba ganama kana. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 21 lakkoofsa 9 kaasnee hanga 12tti dubbifannaa akkas jedha.
Ergasii ergamoota torban warra waciiti torba dha'icha gara dhumaa torban keessaa guutan of irraa qaban turan keessaa inni tokko dhufee anatti dubbatee kottu ishee misirroo haadha manaa hoolichaa sittan agarsiisa. Ilaak maal jedhee kottu ishee misirroo haadha manaa hoolichaa sittan agarsiisa naan jedhe. Hafuuraanis ol nu fuudhee gara tulluu guddaa dheeraa tokkotti na geesse. Yerusaalem mandara qulqullittii Waaqayyoo biraa bantii Waaqaa keessaa gadi buutus natti agarsiise. Achi iyyikoo achi mee jedhee mee farfanna kan. Mandara qulqullittii Waaqayyoo biraa bantii Waaqaa keessa. Biyyikoo achi biyyikoo Yerusaalem. Mandara qulqullittii Waaqayyoo biraa bantii Waaqaa keessa. Biyyikoo Yerusaalem. Hafuuraanis ol nu fuudhee gara tulluu guddaa dheeraa tokkotti ol na geesse. Yerusaalem mandara qulqullittii Waaqayyoo biraa bantii Waaqaa keessaa gadi buutu sanatti agarsiise. Argituu faarfannaan kun humna qaba. Ergasii booda maal dhagaa? Isheen ulfina Waaqayyoo qabdi. Calaqqisi ishees akka dhagaa baay'ee gati jabeessa. Akka yaaspis. Qulqullaa akka cabbiitis. Masaraa guddaa dheeraa qabdi turte. Masarichis ergamoota 12tu ture. Mataa karra sanaa irratti maqaan gosa ijoollee Israa'el 12 caafamee jira. Ameen. Waa'ee mandaraa Waaqayyoo isinitti magaa. Maqaa gurguddaa sadiin ibsa namni kun. Maqaa guddaan ittiin ibsu inni tokko Yerusaalem haaraadha. Tokko. Ila maqaa gurguddaa sadiin ibsa. Yerusaalem haaraa tokko jedha. Inni lammaffaan immoo maqaan ittiin ibsu mandara kanaa mandaraa Waaqayyoo jedhee ibsa. Lama. Sadaffaa irratti immoo misirroo hoolichaa jedhee ibsa. Achumatti iddooma kanatti ibsa sadansaa. Misirroo hoolichaa keessumaa lakkoofsa 9 irratti kottu ishee misirroo haadha manaa hoolichaa sittan agarsiisan. Misirroo haadha manaa hoolichaa Yerusaalem haaraa mandaraa Waaqayyoo akkasoo misirroo haadha manaa hoolichaa maqaa gurguddaaf bareedaa qabdi. Mandarri kuni misirrootti fakkeeffamtee jirti. Na dhaggeeffadhaa qalbiidhaan. Misirroon mushurraadha. Misirroon guyyaa dhalatte kaasee guyyaa isheen baay'ee bareeddu gaafa heeruma isheetiiti. Namni kan inni baajeta guddaa baasee kosmootiksiidhaan hundumaan of bareechuu hunda caalaa gaafa sargiiti. Of kuulanii kuuliidhaan. Namni oyyaa baay'ee dheeraa miinzeen 12 qabanii deeman kan inni uffatu gaafa sargiiti. Namni kan namni baay'een harka rukutee faarfatuuf gaafa cidhaati. Amma gaa ishee durbaatti fakkeessa Yerusaalemiin. Maaliif dhiirsi inni fuulu Yesuusidha waan ta'eef. Misirrattiin uffati ishee adii calaqqisaa dheeraa. Veeloon koppii kanarraa koppii ta'eeti. Veeloo nama baay'ee qabee fideema. Mushurraan as jirti la. Asitti na argitaniittu anas hin jira gashee mushurraadha. Miinzeen uffata qabanii deeman immoo as jiru. Isheen as jirti oyyaan ishee achi jira. Wayyaa dheeraa yeroo jalqabaaf gaafa sana uffatti. Veeloo marattee miilla ishee kan dhoksu. Fuula ishee haguuggattee. Zanaa eettee bareeddee. Fuula ishee eenyutti agarsiisti? Eeyotu irraa fuudhee ilaala. Abbaa manaatu irraa fuudhee ilaala. Hin dhoksiti kafarra gooti. Abbaa manaatu irraa fuudhee ilaala. Maal siin jedhe beektaa Waaqayyo? Akka namni si ilaalutti rakkina kee sirraa fuudhaidha. Isa si golge rakkina sana sirraan fuudhaidha. Hiyyuma sirraan fuudha siin jedha. Mandarri kuni mandara nagaa qabduudha. Mandarri kun mandara boo'uun wawwaachuun waraansiif gaddi duuti keessan jirredha. Waan baay'ee nama dhibbu. Achuma mul'ata Yohaannis boqonnaa 21 lakkoofsa 4 dhattanii naa dubbistanii waa'ee mandara kanaa maal jedha? Inni imimmaan hundumaa ija isaanii ni naqaadha. Eessatti? Mandaricha keessatti.
wanti duraa waan darbeef, wanti duraa sakaleessaa, bo'uu, wawwaachuu, ilkaan qaruu, wanti duraa waan darbeef. Egaa duunni deebi'een argamu, gadduun, iyyuun, waraansis si'achi hin jiru jedha. Maal godha jechuudha? Inni as waggada, inni itti sirra, mandaricha seenuu hin danda'u, duuti seenuu hin danda'u, waraansi seenuu hin danda'u, gaddi seenuu hin danda'u. Mandarattiin mandara qulqulluudha. Du'atti balbala cufama, gaddatti balbala cufama, siif immoo balbala banama. Baara daalaa jaalova. Biyyicha keessatti, mandara Waaqayyoo sana keessatti rakkina keetti balballi cufame, hiyyumatti balballi cufame, dhukkubatti baattutti balballi cufame, siif immoo balballi banama. In amantaa? Dubbii kana sababeeffatee torbee kana keessa balbala galataa sii banamu jira. Balbala eebbaa sii banamu jira. Baay'ee nama dhiba. Achi keessa gadduun hin jiru, bo'uun hin jiru, wawwaachuun hin jiru. Ees biyya nuun naquuf jenna. Waa'ee biyyichaa isinitti hima. Achitti ilkaan qaruun hin jiru. Achi dukkanni hin jiru. Simaa bareeddee. Dafquun hin jiru, kufuun hin jiru. Achi hoolicha wajjin jiraatta. Yesuus wajjin jiraatta. Waaqayyo wajjin ijaaf ijaan wal argita. Dhaquun barbaadda? Tikeetiin sii murameera. Biyya gaariin sii qopheessee jira siin jedha Waaqayyo. Rakkinni har'aa kun asumatti hafa. Maakatoo daavilaadhaa. Hiyyumni har'aa asumatti hafa. Dhukkubni har'aa asumatti hafa. Achi dhaquu hin danda'u. Eessa biyyi kee? Akkati darbituuf siif eeyyamameera. Akkati ceetuuf siif eeyyamameera. Hola gaaroo baandoo. Heevatoza. Baay'ee waan nama dhibuudha. Kuulamtee faayamtee waaqarraa utuu isheen gadi buutuun argina. Achuma boqonnaa 21 lakkoofsa 2 kaastanii naadattanii dubbistanii. Yerusaalem mandarri qulqullittiin isheen haaraan edhala. Yerusaalem mandarri qulqullittiin isheen haaraan Waaqayyoo biraa bantii Waaqaa keessaa akka misirroo dhiirsa isheetiif kuulamteetti qophooftee utuu gadi buutuun argina. Akka misirroo dhiira isheetiif kuulamteetti kuulamuu beektu bareeddee jechuudha. Akka misirroo dhiirsa isheetiif kuulamteetti utuu isheen gadi buutuun argeera. Daalacha'uun hin jiru jechuudha. Fokkisuun hin jiru. Mandarri kun mandara nagaa qabdudha. An baay'ee waan na dhibu Isaayyaas raajii isaa keessatti baay'ee dubbateera. Keessumaa macaafa Isaayyaas raajichaa boqonnaa 66 keessatti. Inni kun baay'ee nan himne. Jar tokkotu baay'ee na dhiba. Ilmaan Qorayi. Ilmaan Qorayi kuni faarfattoota. Faarfannaa Waaqayyoof ta'u faarfatu. Weedduu Waaqayyoof ta'u dhiyeessu. Mul'ataan biyya sana arganiiti hin faarfatan. Maal jedhanii faarfatu? Lagni bishaan isaa nama gammachiisu tokko jira. Lagattiin mandara Waaqayyoo Abbaa keessatti argamti. Mandarattiin immoo Waaqayyoo Abbaan ishee keessa waan jiruuf hin sochootu. Waaqayyoo ishee keessa waan jiruufoo ganameeffatee ishee gargaaradha. Ilaa nama tokko mee utuu rakkinni kee addabaabaayii ittiin bahin, utuu mudaan kee addabaabaayii ittiin bahin, ganameeffadheen si gargaara si jedha Waaqayyo. In amantaa? Ormi utuu qaawwa kee hin argin ganameeffatee si gargaara Waaqayyo. Mandarattiin Waaqayyoo Abbaan ishee keessa waan jiruuf hin sochootu. Waaqayyoo ishee keessa waan jiruuf ganameeffatee ishee gargaaradha. Eenyuun? Mandaratti. Mandarri bishaan isaa saba Waaqayyoo gammachiisu tokko jiradha. Mandarattiin lakkaa Yerusaalemidha. Mee dhagaa dubbisame macaafa faarfannaa 46 lakkoofsa 4. Waggaa kuma meeqa dura faarfannaadhaan raajan jarri kun. Waggaa kuma meeqa dura faarfannaa Waaqarraa Yerusaalemin arganii waa ishee faarfatan. Faarsaa 46 lakkoofsa 4. Abbaan argatannaa dubbisaa sagalee ol kaasati. Mandarri bishaan isaa saba Waaqayyoo gammachiisu tokko jira edha. Mandarattiin Waaqayyoo ishee keessa waan jiruuf hin sochootu. Waaqayyoo ishee keessa waan jiruuf isadha. Waan hin sochooneef ganameeffatee ishee gargaara edha. Ganameeffatee jechuun utuun barfatiin, utuu namni rakkina ishee hin argin, mudaa ishee utuu namni hin argin, qaawwa ishee utuu namni hin argin, of harkaa dhabuu ishee utuu namni hin argin, ganameeffatee utuma ishee raftu balbala qosoqqose eebbi mana ishee dhaqa. Kun egaa nama 17 hin ta'a.
torban kana keessa qosoqqosee eebbi mana kee haa dhufu. Qosoqqosee ganameeffatee waan gaarii mana kee haa dhufu. Lagni bishaan isaa mandara waaqayyoo gammachiisu tokko jira. Mandara waaqayyoo gammachiisu tokko jira. Mandarattiinis iddoo buufata abbaa. Waaw. Iddoo buufata abbaa ishee qulqullooftuudha. Waaqayyo ishee keessa waan jiraatuuf hin sochootu. Waaqayyo ganameeffatee ishee hin gargaara. Waaqayyo ganameeffatee ishee hin gargaara. Nama tokko ganameeffatee si gargaara Waaqayyo. Namatti tola ilaala ilmaan qoora iffarfate kana. Lagni bishaan isaa mandaraa waaqayyo gammachiisu tokko jiraadhaan ilaala. Lagni bishaan isaa mandaraa waaqayyo gammachiisu eessa mandaraa waaqayyo Yerusaalemiin. Mandarattiin immoo iddoo buufata abbaati jedhama. Iddoo buufata abbaa lafa waaqayyo jiraatu lafa abbaan jiru. Waaqayyo immoo ishee keessa waan jiruuf hin sochootu jedha. Bubbeen hin dhufa sochoosuu hin danda'u. Lolaan hin dhufa sochoosuu hin danda'u. Ariyatamni hin dhufa mandarattii sochoosuu hin danda'u. Atti hin naqaannaqamu. Hin sochootu. Mandarattii keessa waaqayyootu jira. Maal godha dhagaa? Ganameeffatee ishee gargaaradha. Ganameeffatee kottaa namii 17 kaafadhaa ammayyuu sagalee kun gara koo dhufa. Ganameeffatee utuu rakkina kee diinni kee hin argin. Of harkaa dhabuu kee diinni utuu hin argin. Utuu diinni kee sitti hin gammadin. Ishoo baga rakkatte jedhee utuu diinni sitti hin gammadin. Ganameeffatee dhimma kee keessa siif haa galu Waaqayyo. Ganameeffatee si haa gargaaru Waaqayyo. Ganameeffatee lafaa si haa kaasu Waaqayyo. Nama cina kee jiru harkaan qabiiti Waaqayyo ganameeffatee si gargaaraa dhiin. Meetti naa himii memmayyuu. Ganameeffatee jechuun immoo hedhiin. Utuu diinni sin argin. Utuu rakkinni sin argin. Utuu mati rafaa jirtu. Qosoqqosee dhufee kaasee si gargaara. Tayeera namatti qabdee jirtuuf. Mandaratti bakka waaqayyoon gargaara. Waaqayyootu gargaara. Mandarri kun naga qabeettiidha. Waan guddaa nama dhibu. Yerusaalem haaraan kun kan isheen mul'atte Yohaannisitti barkumee boodadha. Waggaa 1,000 warri Kiristoosii wajjin mo'an Gog Magog mo'ame. Waggaa 1,000 warri hoolichaa wajjin kooluu galan siiqee sibiilaatiin saba hundumaa erga tiksanii booda. Jawween bara durii inni daabiloos seexana jedhame waggaa 1,000 sansalataan erga hidhame booda. Waggaa 1,000 Kiristoos Yesuus deebi'ee dhufee nagaa erga buusee booda mul'atte. Hin mul'atte. Eessatti baasee dhaqee itti agarsiise? Gaara dheeraa tokkotti ol baaseeti ergamaan itti dubbachaa ture sun. Harka isaa qabee Yerusaalem haaraa misirroo hoolichaa ishee qulqullittii bantii waaqaa keessaa utuu isheen gadi buutu kuulamtee faayamtee miidhagdee bareegdee dubbattee utuu isheen dhuftu arge. Hin arge. Waa'ee biyyichaa akka nuun barruuf immoo Waaqayyo maal ittiin jedhe beektu? Yohaannis argee namoonni waa'ee mandarattii akka hin barreef mallattoon cufuuf ture. Garuu maal ittiin jedhe inni itti dubbachaa ture Yohaannisitti? In cufiin mallattoodhaan jedhe barri kun itti raawwatamu waan ga'eef dubbichi amanamaas dhugaas waan ta'eef mallattoon hin cufiin banaama godhi jedhe. Abbaan hubate yaa hubatu jedhe. Open hima godhi jedhe. Bani jedhe mul'aticha banaa godhi jedhe. Dur mul'ata argamu mallattoon cufama. Mallattoon cufamee kaa'aa ture. Amma garuu mallattoon hin cufiin jedhe. Mallattoon hin cufiin yeroon kun itti raawwatamu ga'eera. Mee dhaqaa achuma boqonnaa 22 lakkoofsa 10 irraa dubbisaa. Maal jedha? Itti dabalees barri kun itti raawwatamu waan dhiyaateef dubbii macaafa kana keessatti raajii dubbatame mallattoodhaan hin cufiin. Hin cufiinii. Open hima godhii kaa'ee deemu. Mallattoodhaan cufamaa miti. Waa'ee Yerusaalem beekuu hin danda'u qabna. Akka Ameerikaan farra karra ishee cufattee jirtu miti. Banamaadha. Hubachuu dandeenya, lallabuu dandeenya waa'ee isaa. Mallattoodhaan hin cufiin jedhe. Maqaa Yesuusiin nama 22 waan siin jedha. Kana booda sitti hin cufamu. Iyyi dubbadume natti hin cufamu jedhin. Sii banameera. Barri kun kan kee siif haa ta'u. Barri kun bara eebbaa siif haa ta'u.
Barri kun bara yaadatamu siif haa ta'u. Barri kun bara eebbifamu siif haa ta'u. Harka kee gamaa gamanatti raasi banameera banameera baname. Jalati waatu banama. Ofiin beekee balballi galataa sirraa banameera. Ofiin beekee balballi eebbaa sirraa banameera. Ofiin beekee balballi gammachuu sirraa banameera. Ela barri kun itti raawwatamu waan dhiyaateef dubbii macaafa kana keessatti raajii dubbatame. Dubbii macaafa kana keessaas raajii dubbatames mallattoodhaan hin cufiin jedhe bakka hin cufiin. Mallattoodhaan hin cufiin. Maaliif? Wanti hundinuu ifa abarreeffamu jedhe. Mallattoodhaan hin cufiin. Kanaafi wanta gurguddaa torba mandarattiin qabdu mandarattii jinin wal sin barsiisa jedheera. Isinitti meen Waaqayyoon siniif kadhadha. Mandarattiin tokkoffaa irratti ulfina Waaqayyoo qabdi. Ulfina Waaqayyoo qabdi. Namoonni baay'een jecha ulfina jedhu hiika isaa sababa hin beekneef qalaal godhanii fudhatu. Qalaalima wayii godhanii fudhatu. Ulfinni ayyaana irra hin caala. Ayyaanni immoo seera irra hin caala. Ila dhaggeeffadhaa. Ulfinni ayyaana irra hin caala. Ayyaanni immoo seera irra hin caala. Museetti kenname seera. Ayyaanaaf dhugaan immoo Yesuus Kiristoosiin argaman. Haa ta'u iyyuu malee ulfinni immoo piikii irra jira. Tooppi irra jira. Ulfina kan caalu hin jiru. Gooftaan Yesuus Kiristoos kanaan dura yeroo dhufe gad of deebisee dhufe. Ulfina uffatee hin dhufne. Girmaa mogasii uffatee hin dhufne. Danaa namaa iyyuu hin qabudha. Gad of deebisee nama foonii ta'ee namuma ta'ee dhufe. Gad of deebisee dallaa horii keessatti dhalatee gad of deebisee dhufe. Warra gad of qabuuf immoo Waaqayyo ayyaana isaa hin kennaa'edha. Ayyaanni bara gad of qaban keessa. Ayyaanni kan inni hojjetu bara gad of qabu. Bara gad of deebisuu keessa. Warra gad of qabaniif, warra gad of deebisaniif Waaqayyo ayyaana isaan kennaa ol immoo hin qabaa'edha. Ayyaanni nama dadhabaadhaaf humna kennamuudha. Ilaa irra deebiin isinitti hima. Ayyaanni lafa dadhabbiitti hojjeta. Dadhabbii namaa irratti hojjeta. Wanta gochuu hin dandeenye akka ati gootuuf baajeta sii ta'a. Fakkeenyaaf ayyaanni Waaqayyoo araara Waaqayyoo nama araarri hin malleef tokkoof godhamuudha. Tokko. Ayyaanni araarri nuun malu ture manaaf siif. Akka cubbuu keenyaaf, akka hojii keenyaaf araarri anaaf siif hin malu ture. Amma garuu ayyaanni Waaqayyoo baajeta dadhabootaati. Baajeta warra humna hin qabneeti. Baajeta warra cubbamootaati. Maal godhe gaa dhufe? Ayyaanni Waaqayyoo dhufeeti lafa sii hin malle si kaa'e. Ayyaana Waaqayyoon kudharfuun kana asitti lafa sii hin malle si kaa'eera. So seerri gatii harkaadha. Seerri dadhabbii isaa keessatti ajjeesaadha. Sitti farada. Ayyaanni Waaqayyoo immoo dadhabbii kee keessatti humna siif ta'a. Ulfinni Waaqayyoo immoo ilaama gooftaa Yesuus deebi'ee dhufa. Maaliin deebi'ee dhufa? Bakibru. Baayilu. Ulfina isaatiin warri isa waraane utuu ilaalanii deebi'ee dhufa. Maaliin? Ulfina isaatiin dhufa amma yeroo deebi'ee dhufu. Ergamoota 60,000 marfamee. Biiftuu caalaa ifaa duumessaan marfamee utuu iji hundumaa ilaalu gadi bu'a. This is kibir. Glory of God. Ulfinaan mul'ata. Fakkeenyaaf amma nuni amma duuna foon keenyaan. Garuu qaama du'uu hin dandeenye uffannee kan. That is what? Glory of God. Ulfina qaama duune. Ulfina Waaqayyo uffannee kan. Ulfinni daangaa sadumaatti Waaqayyootti nu dabarsuuf jedhudha. Seerri ayyaanatti nu dabarsa. Ayyaanni immoo ulfina Waaqayyootti nu dabarsa. Mandarattiin ulfina Waaqayyoo qabdi jechuun ilaala amma cubbamaaf qulqulloonni oluma keessa jiraatu. Inni Kiristoosiin qabuu fi inni Kiristoosiin hin qabne biiftuu ol duukaa margatu. Bokkaa ol duukaa margatu. Yoom maasiin isaanii wal duukaa marga. Yoom amma ol duukama. Inkirdaadis qamadiinis ol duukama guddachaa jiru. Yeroo sanatti garuu ulfina Waaqayyoo keessa inkirdaadiin galu. Itti cufama sila sinitti meera. Dhukkubni hin galu itti cufama. Warra maqaa Waaqayyoo waammatuuf garuu balballi ulfinaa hin banama. በኢየሱስ balbala ulfinaa sirraa baneera. Balbala ulfinaa sirraa baneera. Harka galaasitiin narraa banameera hidhime. Mandarattiin ulfina Waaqayyoo qabdi jechuun wanti xuraan ishee keessa hin galu. Wanti xuraan wanti
waaqayyo nabsine kam seenuu hin danda'u. Ol duukaa guddatan kan jedhu heeyyaman argatu. Amma garuu bara ayyaanaati barri kun. Bara ayyaanaa keessaa inkirdaadaaf qamadiin amma yeroo nu ga'utti akka ol duukaa guddataniif heeyyamni jira. Reettiif oolaan ol duukaa madeemu. Inkirdaadaaf qamadiin ol duukaa guddatu. Yoom bara ayyaanaa kana keessa ulfina waaqayyoo keessatti garuu mandarattiitti kan galu warra uffata isaanii dhiiga olichaan miicate qofa. Dhugaadhaan jalloonni dhaquu hin danda'an isaan kuufama biddaatti darbatamu. Warri maqaa waaqayyoo waammatan garuu iddoo ulfinaatti darbu. Maaliif waraansi hin jiru? Inkirdaadatu hin jiru. Maaliif ba'uun hin jiru? Kan nama qonxootutu hin jiru. Arraba isaan kan si qonxootu hin jiru. Harka isaan kan si qonxootu hin jiru. Maaliif wawwaachuun hin jiru? Rakkinatu hin jiru. Maaliif duuti hin jiru? Arfii isaatu cabe. Achi tokkoffaa irratti ulfina waaqayyoo qofaa jira. Hullum bakibiruu hin oolan. Ameen, ameen, ameen. Namoonni baay'een ulfina kana keessa dansin argaa jira. Balballi ulfinaa isin irraa banameera. So maal jedhaga mandaratti maal qabdeedha? Ulfina waaqayyoo qabdeedha. Ulfinni waaqayyoo ifa. Lafa ulfinni waaqayyoo jiru immoo dukkanni hin jiru. Ila iccitiin isaa kanadha. Lafa ulfinni waaqayyoo jiru salphinni hin jiru. Lafa ulfinni waaqayyoo jiru qaaniin hin jiru. Ulfinni waaqayyoo jiraannaan wanti hundinuu gaarii ta'a. Mandarattiin ulfina waaqayyoo qabdi. Achuma mul'ata boqonnaa 21 lakkoofsa 11 irraa argattu. Lammaffaa irratti lakkoofsa 12 irratti mandarattiin masaraa guddaa dheeraa qabdi. Amma fakkeenyaaf masaraa mootummaa keessaa kan gaashaan eegumsa qabu. Eessa isaati? Dallaa isaati moo keessa isaati? Keessa isaa ammaa firiideemiidhaan baala silxaaniin socho'a. Kellaa isaa eegumsa cimaa qaba kellaan isaa. Masaraan isaa. Masaraa jechuun axiruu. Kellaa isaa. Gimbii alaa naannee jirudha. Warri eegan mana keessa taa'anii eegu moo ala balbala irra taa'anii eegu? Eegumsi kan barbaachisu eessatti ree? Alatti masaraa irratti. Masaraa dheeraa guddaa qabdi jechuun eegumsa guddaa qaba. Dhukkubni akka ol hin seennetti. Amma fakkeenyaaf iddoon addaam ture masaraa cimaan qabu. Boofni kanaaf seene. Seetanni kanaaf seene. Inni kun garuu ከዛኛው በላይ ነው። kun boofni sin seenu Lucifer dhufen seenu wanti nama go maaliif eenyullee harka koo keessaa isaan butachuu hin danda'udha. Iddoon sun secured ነው. በጣም secured. baay'ee eegumsa guddaa qaba. Masaraa cimaa qaban eegumsa cimaa qabaachuu isaati. Eegumsa cimaa qabaachuu isaa mul'isa. Waa'ee masaraa isaa kun dubbatameen nu. Masaraan isaa kun sababa wanti guddaan mana tokkoof kalalaan mana tokkoof eegumsi kan godhamu alarraa akkuma ta'e. Irra guddaa kan inni dubbatu waa'ee masaraa isheeti. Masaraan ishee hundeen isaa dhagaa gati jabeessarraa akka ijaarame, hundeen isaa gati jabeessarraa akka ijaarame ibsa. Fakkeenyaaf sibiilli hin baqnee jira. Sibiilli baquu hin dandeenye jira. በጣም ጠንካራ የሆነ ብረት አለ። ሲቢል ሞ በቁ ደንደው ጅራ ሲቢል ኢንሽቤፈምኔ ጅራ ሽቦቴ ያከበርባድ ቀልስቴ በትሬስቴ ፉርዲስቴ ሳይዚዛ በበልስቱ ጅራ ሲቢል ሞ ማቱማ ዮታ ቢደከ ሰቡስተ እንዲመነስ ዮት ሩጉት ሞ እንደምነ እንጨምነ ጅራ አጋን ኢቲን መንደርኩን ይጃረምቴ አጋገት ጀቤስ dhagaa gosa 12 dhagaan ittiin ijaaramee jiru lakkoofsa 19 hundeen masaraa mandaratti dhagaa gati jabeessa adda addaatiin miidhagfamee ture. Dhagaa gati jabeessi hundeen irra dhaabbate sunis inni dura yaspis, inni lammaffaan saafros, inni sadaffaan kaalqedoon, inni arfaffaan simaaraagidos, inni shanaffaan saardooniks, inni ja'affaan saardiyoon, inni torbaffaan kirisoolitos, inni saddeettaffaan beerilos, inni salgaffaan toopaaziyoon, inni kurnaffaan kirisooparasos, inni kudhanaffaan hiyaakinxoos, inni kudhanaffaan ameetisxoos. Dhagaa gosa akkasii 12 calaqqisaa babbareedaadhaan hundeensaa faawundeeshinii isaa irraa jalqabna. Hundeensaa dhagaa kanaan ijaaramee jira jedha. Masaraan manichaa hundeensaa iyyuu cimaadha.
socho'uu hin danda'u. Inni sadaffaanii mandarattiin inni jalqabaa ulfina Waaqayyoo qabdi. Inni lammaffaan masaraa guddaa qabdi. Inni sadaffaan immoo manni qulqullummaa ishee Waaqayyoodha. Dhagaa keessa taa'anii waaqeffachuun, xarabbeezaa irra taa'anii waaqeffachuun hin jiru jechuudha. Manni qulqullummaa ishee Waaqayyoomadha. Manni qulqullummaa ishee Waaqayyoodha. Lakkoofsa 22 irraa argattu. Manni qulqullummaa ishee Waaqayyoodha. Inni arfaffaan ulfinni Waaqayyoo ifa isheeti. Ilaa sila sinitti meera waa'ee ulfinaa. Ulfinni Waaqayyoo ifa isheeti. Biiftuun yookis jiinni mandarattii irratti ibsuun hin barbaachisuudha. Ifni ji'aa kun hin jiru. Ifni biiftuu kun hin jiru achi. Ulfina Waaqayyootu ifa. Ulfinni Waaqayyoo salphaa miti laa. Ulfina Waaqayyootu ifa isheeti jedha. Inni shanaffaan karri ishee matumaa guyyaadhaan hin cufaman. Namni tokko guyyaa man cufatee gala suuqii. Maa guyyaa isaa afaan keessaa galeedhu. Mee hiika isaan sinitti maa. Maa inni akkam hojii keessan irra jirta. Maa guyyaa isaa afaan keessaa galee jechuun maal jechuudha. Utuma namni ilaaluun cufadhee galeedha. Nan kassareedha gara biraa. Guyyaa isaa afaan keessaa galee utuma namni ilaaluudha. Guyyaa isaa afaan gurradheen keessaa galeedha. Akka jechuun bakka lafa sanaatii waan qabu abdii qabu fixateera namni sun. Humna isaa gararraa ta'eera. Guyyaa isaa afaan keessaa galee jechuun guyyaan yeroo hojiiti. Guyyaa isaa afaan yeroo itti hojii guddaan hojjetamee biizinesiin kee raan gootu itti sochoostudha. Amma garuu ila waa'ee mandaratti karri ishee matumaa guyyaadhaan hin cufaman jechuun guyyaan hin cufaman kisaaraan hin jiru. Karri ishee matumaa guyyaan hin cufaman halkan immoo achi hin jiru. Ila guyyaa isaa afaanii karri ishee guyyaadhaan maal hin taane galgalli immoo achi hin jiru. Akka jechuun maal jechuudha? 24 sa'aatii bana waaqumti si eebbisu. 24 sa'aatii maalidha? Sa'aatii 24 guutuu sirratti baneera. Ammas eebba guddaadha kun. Ila guyyaadhaan hin cufaman halkan immoo achi hin jiru. Akka jechuun maal jechuudha? Matumaa hin cufamu. Irreensi ni deebi ammas ila. Karri ishee guyyaadhaan hin cufaman halkan immoo achi hin jiru. Akka jechuun maal jechuudha? Sa'aatii 24 guutuu kaafa dhugaa namni 24. Sa'aatii 24 guutuu samiin sirratti haa banamu. Paalaa Lallabaash. Nagada kee irratti, hojii kee irratti, mul'ata kee irratti, karoora kee irratti sa'aatii 24 guutuu ifa sirratti baneera. Waan tokko sinitti hima. 7/24. Maal jechuudha kun? Kilinika tokko fa'aa irratti amma 7/24 barreessu. Maal jechuudha? 7 guutuu sa'aatii 24 banaadha jechuudha. Koodiidhaan lamantichi. 7/24. 7 guutuu sa'aatii 24 halkanii guyyaa nu argachuu dandeessuudha. Maqaa Yesuusiin halkannis hin danda'in sittin dukkanaa'in sa'aatii 24 guutuu balbala hojii sirraa baneera. Koy siin galle. Ammame wayyoo utuma naqee iddoon oolee dabbaramee galu argadde miindaa isaayyuu dhimma isaan qaban. Lafuma manaa ba'ee akkuma hiriyyaa kooti dhaqee dabbaramee galee sa'aatii 2-3 hojii hojjetan utuun argadde miindaa isaayyuu miti. Sammuma koofettu baay'een keessan. Sammuma koof birrii 2,000 yoo taatu kan taaksii yuunaa taatu anis akkuma hiriyyaa kooti uffadhee manaa ba'ee dhaqee hojiin qaba jedhee lafa hojii sana oolee utuman deebi'ee galeettu. Miindaa ishees hin barbaadu jettu. Maaliif kun dhabaam. Utuu jiraate sa'aatii 24 hojjettu. Amma garuu biizinesii halkanii guyyaa galiisii galchu sirraa baneera. Warshaa, faabrikaa, industirii halkanii guyyaa galii galchu nama 3 irraa baneera. Kaasi argage. Randaalodoo 3 lafa. Halkanii guyyaa faabrikaa hojjetu lafurtuu isaa argagee buuseera. Iyyinaaf ta'eera dhimee. Dabaliin irraa banameera dhimee. Dabaliin irraa banameera dhimee. Sa'aatii 24. Amame kottaa waan tokko sinitti hima. Manni barumsaa achi buluu qaba. Hospitaaloo qaba. Torbeedhaan ol jijjiiranii achi bulu. Maaliif? Dhukkubii yeroon hedduu halkanis namatti dhufti. Isaa dhukkubsate halkanis baatanii fiiganii dhaqu mana yaalaa.
So hakiimonni overtime herregamaa fi eessa bulu? Mana yaalaa keessa bulu. Yoo torbee tokko inni kun har'a bule torbee dhufumoo halkan naayitiitu kan koo jedhu. Dhageessanii beektanii neersotarra. Mee horii dhageessanii beektan. Beektu maal? Naayitiin galgalarraa achin bulaadha dhaqanii mana bulu. Eenyu eeguu dhaqu? Dhukkubsataa hojii isaaniiti qaba. Yoona ilaamame yoo namni dhukkubsatee dhaquu didee inni herregamaaf immoo hin herregamuuf 24 banaa dhaqa. Miindaa isaanii hin herregamaaf immoo hin herregamu. Durgoon isaanii hin herregamaaf immoo hin herregamu. Dhukkubsataan dhaquu adiisu. 7/24 kan jedhu jira maqaa ta'ee fi neersiin 20 bulu. Halkan sana hin herregamaaf immoo hin herregamu. Guyyaa irraatii jalqabee yooti raftes yooti kaates qoxaariin kenna abbatiin. Kaasee harka keellachuu qoxaariin eebbaa kee matumaan na abbatiin. Qoxaariin eebbaa kee lakkaa'uun niisiin. Amma mee sa'aatii harkarraa kan qabdan. Eeshi moobaayilirraa mee sa'aatii moobaayilirraas haa ta'u harkarraas kan ta'u sa'aatii kan qabdan mee kaasa harka keessa. Hojii keessa ooltanii sa'aatiin geerattanii hojii keessaa baatanii galtanii attanii buddeen nyaattanii galgala raftu. Sa'aatiin sun dhaabbatee sin eegamoo lakkaa'uu isaatti fufa. Sekendiin daqiiqaan sa'aatiin kiu inni handofti moo handoftu? Inuma lakkoofti moo numa lakkooftu? Raftees kaatees kana booda akkaawuntiin kee eebba lakkaa. Makalova sada. Ayyaara sa'aatiin sirratti bana siin jedha Waaqayyo. Matumaa sirratti cufamu yee. Sirratti cufamu yee. Harka kee kallattii afuritti raasii banamaadha banamaadha. Jedhi amantiidhaan. Jedhi amantiidhaan. Jedhi amantiidhaan. Baneera sirraa. Kola mana saka. Waatu narra dhufaaram. Ilaala. Karri ishee matumaa guyyaan. Halkan immoo maal jechuudha amma kuni? Nama dhibaa makkaatamu wangeelli taasisa. Karri ishee guyyaadhaan. Halkan immoo kana jechuun sa'aatii 24 maalidha? Amma namni tokko mee ciisee miliyoonni galaafiira. Kota faabirikaa tokkoon fakkeenya isinii fudhadha. Galgala kan hojjetan jiru moo jiran faabirikaa keessa? Meetti bultanii kan hojjetan. Meerka kaasaa. Ilaa kun ijoolleen baay'ee kaasaa jiru. Abbaan faabirikaa sun kottu mee bara eebbi dhufu wanta ta'us argitu. Faabirikaa hojjetta? Faabirikaa maali? Keebiroon keessaa hojjetta? Galgala hin bultaachi? Arrayyuu bultee dhufte? Edeyyoo achi bulte? Hojii hojjechaa bulte? Ishi hojii guddaa hojjette? Hojii ta'eedha namoota kee wajjin hojjettan miliyoona meeqa afaan bita duqeetiin sun? Birrii miliyoona baay'ee hojjettanii bultan. Eeshi isin hojjechaa bultan. Birrii meeqa argattu? 7,000 argattu. Abbaan faabirikaa idaa isinii wajjin achi buleera? Birriin immoo lakkaafii bule? Miliyoonni immoo hojjetamaafii bule? Yesuus. Kana booda hin raftaa kan siif hojjetu sii kaasa Waaqa. Beela nuusa. Kaasi harka kee. Dhiiga Yesuusin hojjetaa mana kee keessaa baay'iseera. Hayyaara sa'aatii hojii sirratti baneera. Baneera. Eesh atoo isaa hojjetta. Bultee dhufteedha. Achi bulteetis. Irraftaa inkaataa siif hojjetama. Ani waan nagaa fuudhin harka. Matumaa sitti cufamu yee. Matumaa balballi galataa kee hin cufamu. Matumaa balballi eebbaa kee hin cufamu. Baneera sirraa. Ajaa'iba. Dinqi kono randoolaa diya. Warri har'a hojii dhabdanii. Wayyoo lafuma naqee oolu kan taaksii illee taatu. Lafuma naqee akka namaatti ba'eema hojii hin qaba jedheema himadhee ba'ee galu mataa makoof hin sammuu makoof akkuma hin maraanneef manuma keessa taa'uu na jibbisiisee jettanii arra bu'aa jirtan. Kana booda garuu balbala hayyaara sa'aatii sirraan cufamne sirraa banara. Hilaamee kaasee harka keellachuu. Yooti raftees hojiin keessiif hojjetama. Maaliif beektaa kakuudha?
Sa'aatii 24 sirraa baneera. Ilaa kunoo ammaa kaasee eebba bara sirraa baneera. 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 Asifachi deemaati amantiidhaan gam. Amantii keessa gal. Harka kee keessi keessa kaadhu. Ila waa yaadi. Garaa keetti waa yaadi. Atis nama. Atis nama. La tajangan dara dalaba. Bere dele. Waglato. Wela manas. Hela la baba. Wela baba. Sababa ye fe batata. Hada ye sa fe batata. Ijoollee abbaa waan qabne fe batata. Daddabaa karaarraa fe batata. Sa'aatii 24 waan hojjetu sirraan bana Waaqayyo. Sirraan bana. Qabadu kiisi kee dudubbadhu ofirratti. Amantiidhaan. Randala baba. Amaneeraa garaan kee. Akkuma sa'aatiin 24 guutuu hojjetu. Sa'aatii 24 guutuu miliyoona lakkoofta. Nama dhiba. Sirratti hin cufamu haphee. Waan tokko amanii adaraa Waaqa. Ila karri ishee guyyaadhaan hin cufaman. Galgalli immoo achi bakka ayyaara sa'aatii banaadha jechuudha. Garaa keetti waamani. Hin danda'amam. Dadhabaan naman ta'am. Hiyyeessi sooromam. Seenaan namaan jijjiiramam. Galmeen cufameen banamam. Amani ka garaa keetti. Amani adaraa wangeelatti amanaati. Ani wangeela lallabaadha. Amani. Labanda katoo laba. Amen. Waama dubbadhu san dubbadhu neegin ofii keef waama tokko jedhi waama tokkoti. Harabababababababa. Zalaba. Wanta haaraata. Akkuma Yerusaalem haaraan dhufaa jirtu siifis waan haaraan dhufa. Eebba haaraa sii dhufa. Adeemsa haaraa jalqabda. Gwaaddanyaa sitti jijjiirama. Isa kaleessaa yaadin. Isa darbetti yaada kee hidhin. Waan haaraan godhana Waaqayyo. Waan haaraan hojjedhana Waaqayyo. Hojii haaraan siif hojjedha jedha. Ameen. Harka keessa bal'isaati daqiiqa lama sinii kenna. Seenaan koo jijjiiramuu qabadhi. Narraa baneedhiin hin banamuu qaba bakka irra. Hin banamaan arge. Hin banama. Ruutiin lafanni fuudhee yaadattay. Qarmii funaanuu keessaa baase. Hada maasii taasise. Inni seenaa jijjiiruu Yesuus dhufeera. Hey. Ilaa kunoo hojii xiqqoo keessaa gara hojii guddaatti si dabarseera. Taa'umsa keessaa gara sa'aatii 24 hojjechuutti si dabarseera. Bakka hin dhufe yerootu dhufe ka. Ammuma yeroon ga'utti nama rakkisa. Ammuma yeroon ga'utti nama dhiphisa. Arraa kaasee garuu sirraa baneera. Akka sedhaati dubbadhaa ofirratti isa boodan teessu. Anaaf wanti haaraan tokko dhufeeradha. Tarkaanfadhuuti waan guddaatti ceera dhime. Darbeeradha. Galateeffadhaan horaa kottu. Si dabarseera eebbatti. Isa ja'affaaf isa torbaffaa. Inni ja'affani
boqonnaa 22 cee akka zeda lakkoofsa tokkorraa. Kana booddees ergamichi laga bishaan jireenyaa namaaf kennu. Bishaan jireenya namaaf kennu jira mandaricha keessa. Laga jira, lagichi immoo bishaan isaa jireenya namaaf kennu. Kana booddees ergamichi laga bishaan jireenya namaaf kennu isaan bishaan isaa akka cabbii addaatu teessoo Waaqayyoo Hoolichaa biraa ba'u anatti agarsiisedha. Bishaanichi karaa mandarichaa, waa'ee mandarichaan dubbachaa jira. Bishaanichi karaa mandarichaa walakkaa iyyaa'a. Ameen. Bishaanichi karaa lagichaa mandarichaa walakkaa. Mandaricha walakkaa maal ta'a? Walakkaa mandarichaati. Inni gamaa, inni abuu, inni gamanaas walakkaa isaa yaa laga qarqara miti akka sakaanii. Walakkaa mandarichaa bishaantu yaa. Bishaanichi immoo jireenya namaaf kenna. Bishaan jireenyaati. Yaa Hafuura qulqulluu bishaan jireenyaa si qalbiif nageenya fedheera garaa koo guutuu dibataaf akkati na gootu. Faarfannaa waggaa 10 duran barreessee faarfannaa kana. Yaa Hafuura qulqulluu bishaan jireenyaa si qalbiif nageenya fedheera garaa koo guutuu dibataaf akkati na gootu. Dibamuun barbaadaatis Hafuurri qulqulluu bishaan jireenyaati. Yaa Hafuura qulqulluu bishaan jireenyaa si qalbiif nageenya fedheera garaa koo guutuu dibataaf akkati na gootu. Ameen, 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 ameen. Holkaasi gaarka kee. Hafuurri qulqulluu dhufee si keessaa dhangala'u. Jireenya kee keessaa dhangala'u. Qalbii kee keessaa dhangala'u. Ilaalagaa bishaantu jira. Bishaanichoo jireenya namaaf kennaadha. Bishaanicha namni dhuguu hin fayyada. Bishaanichi jireenya namaaf kenna. Tokkoffaa irratti karri isheen cufaman. Biiftuun isheen naamtu. Ifni isheen dhokatu. Ulfina Waaqayyootiif asheeti. Ittaansee karri isheen cufamu. Ittaansee bishaanicha tokko jira. Bishaan sun immoo jireenya namaaf kenna. Bishaanichi immoo jireenya namaaf kenna. Ittaansee waan jiru tokko muka tokko tas hin geessa. Bishaanicha qarqara bishaanichaa immoo dhalala. Qarqara bishaanicha isa magaalaa walakkaa sanaa qarqara isaa caafii isaa irraa muka baay'ee jira. Muka tokko jira. Mukni kun jedha galala. Bishaanicha karaa mandarichaa walakkaa iyyaa lagicha gamaa gamanas muka jireenya namaaf kennu. Amma immoo muka jireenya namaa kennu jira. Bishaan isaas jireenya namaa kenna. Mukni isaas jireenya namaaf kenna. Muka jireenyaatti baane jechuudha. Isa Addaamirraa ari'atame. Addaamiin kanarraa nyaatiin hin duutaa innaan sadu'aa nyaata. Kan jireenyaas jira ture jechuudha. Isa jireenyaa muka jireenyaa Addaamirraa nu ari'ee sanatti seexanni boofirraa nu ari'eetti nu deebisuu fedha. Muka jireenyaa mukichi ilaala. Mukni kun waggaatti si'a 12 ija waan godhatuuf ji'a ji'aan beeyyee waruu ijirraan argama. Baalli mukichaas saba biyya lafaarraaf fayyinaaf ta'edha. Baalli isaallee fayyina namaa ta'a. Ji'a 12 fulbaanaati hanga maalitti manni macarrashaan qaamee de gaariidha bakka. Ishoo gaariidha isa wayyamini kan isaa wayyaa. Fulbaanaati amma qaameetti. Mukicharraa ija nabdu. Qaamee yoo keessa hambisnee guyyaa kana ija dhabaa jechuudha. Waggaa guutuu ija godhataadha. Waggaa guutuu. Caamsaan sodaatu, hongeen sodaatu, waqtiin eegu. Asmara makariiti, asmara midhaan facaasuti waan jedhu hin beeku. Yeroo hundumaa ijuma baatee dhaabbata. Yoo dhaqanii ija irraa hin dhaban riimana sakatalava. Rakkattoonni mana kee dhufanii buddeen hin dhaban. Sirkaan ni bubaqqa. Mee jedhame waggaa guutuu edha. Eebbuman baaddaa edha. Arraan booda namni kana dubbatte waan itti baatu qabdu. Eebba itti baatu qabda yee. Qabiiti nama sibraa hin sodaatin inni abdii siif kenne amanamaadha jedhin. Humna keettiin herregin jedhin. Kan Waaqayyootti herrege jedhin. Wanti abaaramaan mandarattii keessatti hin argamu. Bakka wanta abaaramaan himan jiru abaarsi karsi minaamin sila sinitti meera qabxii kana torban hin dubbadhe. Mandarattiin kana fakkaatti.
namni amane mul'isuu danda'a. Sila isinitti meera. Asuma teessee bara jalqabduu hin dandeessa. Amantii qabaadhaan. Maaliif fakkeenyaan isinii kenna. Nooyi amantiidhaan badiisa dhufaa jiru argee waggaa 120 markaba hojjetee badiisa sana dabarse. Henook namichi jedhamu immoo du'ayyuu akka ijaan hin arginetti amantiidhaanidha qajeelummaa uffate. Isa booda ol butame malee hin duune, hin tortorre, hin duune, minyaan hin awwaalle, hin boonyeef. Henookin ol butame. Eliyaasis amantiidhaan du'ayyuu ijaan hin argan biyyoo keessa hin taa'u mon qabuni. Maaliif amma gooftaan dhufutti hin taa'uun achi keessaa jedhe. Eenyutu? Eliyaas. Eliyaas sa'aatiin itti baatanii wayyoo Eliyaasii raajii guddaa du'ee jecha dhaqanii Eliyaasin hin awwaalle. Eliyaas du'ayyuu ijaan hin argine amanee ol butame. Nama dhiba namni tokko kaafadhu harka kee amantii guddaa kanarra caalu sirra kaaya. Amannaan hin danda'ama. የማይቻል ነገር የለም። አመኒ ቆፈ አመነች አኒ ዱኩማን ባዶ እና ኑጋደ ዱኩብሲ ከሰንታው እንታው ኢቲ ሞርሚቲ ነንጅራ ደጀና ነንጅራታ ማሊፍ አከመንቲ ገዲ እላሽ ገነን ራፈቲ አከመንቲ ገዲ አመኒካ አመንቴታር ገራጌ ጉቶ መንቴታ ኦልካዳ በዳገን ከደና ኦልካሳ አርገ ከሰን ለፈጅሩት ዱቲ ከሩኩተም ያተው ሄዬ ለፈጅሩት ተፉሪ ጦንቃይ ከሩኩተም ያተው ለፈጅሩት ተፉሪ ባርሳ ከሩኩተም ያተው ሞባይሊ ከንቀብደ ሞባይሊ ረት ወረቀተ ከንቀብደ ወረቀተ ረት ሙለተ በቆና ዲደሚ ቶኮ ለኮብሳ ዲደሚሽን ከሪሼ መቱማ ጉያዳን እንጩፈመን አልከኒ ሞችንጁ ኢላመሜ ከሪሼ መቱማ ጉያዳን Meeqatas keessaa hojii dhabee guyyaadhaan balbala cufatee ciisamu. Meenatti meeqatu guyyaadhaan ol deebi'ee ciisaa jira. Karra cufatee balbala cufatee. Asitti garuu maal jedha? Karri ishee matumaa guyyaadhaan hin cufamanii halkan immoo achi hin jiru jedha. Dubbii kanaan faabirikaa ayyaarratti saatii hojjetu siibanadha Waaqayyo. Amaneeraa garaan kee. Meeqatu guyyaadhaan ol deebi'ee balbala cufatee abdii kutatee ciisaa jira. Meeqatu guyyaadhaan dhukkubsatee ciisaa jira. Meeqatu hojii dhabee guyyaadhaan karra isaa cufatee ciisaa jira. Kana booda garuu sittiin cufamu siin jedha Waaqayyo.